Hordofaa kan jirtan kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu. Har'as qophii addaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Egaa dubartoonni Oromoo kaka'umsa mataa isaaniitiin lammiiwwan keenya iddoo adda addaarraa buqqa'an keessumattuu karaa naannoo Somaaliirraa warra buqqa'anii fi daangarraa warra buqqa'an gargaaruudhaa fi yaalii gochuutti jiru. Egaa gareen dubartootaa kuni akka idila addunyaatti qophii tokko qopheeffachuudhaa fi qophaa'aa akka jiranidha kan nutti himani. Har'a isaa wajjin turtii goona. Otoo isaan eenyu isaa warri har'a wajjin turtii goonu. Sana dura garuu sirba tokko sinaffee hordofaa kan jirtan kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu. Har'as qophii addaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Egaa dubartoonni Oromoo kaka'umsa mataa isaaniitiin lammiiwwan keenya iddoo adda addaarraa buqqa'an keessumattuu karaa naannoo Somaaliirraa warra buqqa'anii fi daangarraa warra buqqa'an gargaaruudhaa fi yaalii gochuutti jiru. Egaa gareen dubartootaa kuni akka idila addunyaatti qophii tokko qopheeffachuudhaa fi qophaa'aa akka jiranidha kan nutti himani. Har'a isaa wajjin turtii goona. Otoo isaan eenyu isaa warri har'a wajjin turtii goonu. Sana dura garuu sirba tokko sinaffeerren. Hordofaa kan jirtan kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu. Har'as qophii addaa qabannee dhiyaanneerra. Egaa dubartoonni Oromoo kaka'umsa mataa isaaniitiin lammiiwwan keenya gargaaruudhaa fi gargaarsa walitti qabuudhaa fi qophiirra jiru. Isaan eenyu maal akkamitti qophaa'an kan jedhuu fi isaan keessaa namoota lama amma istuudiyootti yookiin karaa Skypeetiin wal quunnamna.